Amate sittin tolena injina Taevinata Takkasiiti haadha Umar san ni beekta biyya tana keessaas shiraa fi hamtuu malee wanta kan jirtu namni kun akka wal godhaa jiru ni beekta. Manguddoon tun hoggaa nama gidduu haasa'itu waan baaftu ni beekta. Maallaqa baaftu ni beekta. Wanni nu waa baakuuni horii xiyyaa fi reeti. Amma aartee kaatee ala kuttu. Arraan tana aniin kun rabbii biratti gafuuf irraan qabu. Ati immoo muumma Sofiyaanii fi Aashaa ammarra shaa dhufanii halkan keessatti haasawanii ati jechuun waan isaan siin jaansan ganama haratti naa baata. Jaartii shaaxiraa ta'e malee jaartii gowwaan ta'e naaf maal geeffatu. Kanaafuu ati ilmaan kee kana ilaaluu qabda. Rabbii ilaaluu qabda. Yoo inni karaa maqee bar makiinaan karaa deemtu kunuu yoon haqa sirraa maqee nan dhiiftu. Sigaltee karaa nama ibsiti. Sigaltee waan kana ta'eef ati sabrii obsa qabaattee isuma yoo na dhiifatte anu yoon karaa jiraatti baadhee karaa biraa jiraadde rabbiin unaaf harkaan hin jedhe. Kanaafuu jaartii gowwaa ta'e haasoo har'a gabbaanii manguddotti mannee hambatti mannu kanarra waa hunda nama dhaggeessurra naafi ati gaafa duraanii anaa fi ati waliin fixaa waliin jenne akkasuma naaf waliin fixuu hin qabnu akkasuma naaf waliin fixna har'a namni gidduu seenii dubbite nyaase boruu ala nu haasawa siigaltee miti takkanaati mee sabri obsi sabrii qabaadhu ana yoo isaan nagafu jiraattu jettillee anumaan haa gafaa ta'u anumaan sitti hammaadhu takkasiiti haadha Umarsan sabrii fi imaanaan namni nu fonqolchaa akkas nu fonqolchi. Hayyee abbaa Umarsan akkas hin jenneeti mee dhaabbadhu atiin kun hooma alaarraa barbaadu tana hundaa'u jimaa biteetiin mana sii kaayee deengadda waan asasiira biteetiin mana kaayee wanni hundi mana jirti wannummaan deemtuuf hin jirtu. Hai akkasiitiin siin jaa bareeda. Bara wanni ala deemuuf dalagaa fi miree dalagaa tana dalaguutti hin jiraa miree akkuma irratti maal nagaafachuu qabda baatummaan dhugaa nuti maal dalaguu jirteetti nagaafachuu qabdaa miree dhuguma sani kaa namni ammaan ala gabbee dhalaa wajjin jiraadde dhalaa wajjin bulee dhalaa horaa jiraadde niin fida maallaqa niin fida dhalaa ammoo maallaqa namaa qabaltu jira. Kanaafuu sabri obsa qabaaddu akkasitti haa jiraannu siin jaa eenyu beekta. Rakkoo ilmaanuma keenya kanaa jira ilmaan kun amma biyya keessatti ilmaan namaa meeqaan ta'e meeqaa jira ni beekta. Haadhaaf abbaa dur roorrifamee rakkatee hattuu maqaa yaamamee baalagee maqaa yaamamaa ture ni beektaami gallaala. Sanun daawun hin beekaa. Wanta kanaa tana gajjabeessu qabda. Wanummaan hangammaa na qabeeoo ilmaanuma keenya kana akkamitti isaan kadhattuu ta'anii hattuu ta'anii tumamanii areemanii jeetiin. Waan hundaa'us yoobsi. Yallaa san amma dhiifama gaa dhiifama onneerra naa haa ta'e dhiifama hajara ammarra shaashii fi ammarra shaash waan galgala isaan laalkan ogaa tiraf dhufanii sitti himasan hin qeebalin gaa waltaaneemi laal manguddoon anumaa beesii beekatu nama biraati miti amman tana gaa natti sarara meexee mataa kana dhungodhuma hayyaan isiin dhungodda. Mungkin tuh bin akan bukti dan nyawa nu ilman kayaknya len nurul lalan ni ilman kun hangkama mah kami sani godam hangkama na abeti hamile sani kapte hangkama na abeti walit taruh kan ay takna tahu babdi ifama wahum dafu ajaran nu sinja